Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kam nagaa jirtu hordoftoota kiyya warra haaraa dhuftanis baga nagaan dhuftan maatii ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Torbee darbe keessa wanti kun hedduu deddeemaa ture. Ati Oromoodha, ati Amaaraadha jedhanii waltumuun hedduu Suudi Arabiyaa gaara keessatti rakkoo walirraan gahaa turame jechuudha. Wanti kun hedduu nuuf rakkisaadha. Amma warra baadiyyaa gaxarii keessatti akkatti wal miidhas katamallee hin hanqatu tanaan durallee tahee ture jechuudha. Fakkeenyaaf taaksii keessa nama qabanii gara baadiyyaa geessanii Oromoo ati Oromoo jedhanii Amaarri Oromoo qabdee wanni akkasii tahamaa ture amma dhaabatee jira. Wanni akkasii itti deebi'uu danda'a. Ilmaan hiyyeessaa warri quufan ilmaan hiyyeessaa miidhanii ilmaan hiyyeessaa boochisuudha. Kanaaf wanti kun namni dandeetti qaba osoo dhaabee hedduu bareedaadha. Gaarii miti. Namni gandummaa faarsu ilmaan hiyyeessaa fixuudha. Hiyyummaa irratti hiyyummaa miskiinnan homaan beeyne rakkatanii bishaan daakanii dhufanii baadiyyaa dalagatan rakkoon kun yoo irra gahu maatii imimmaan fixachiisuu malee danda'anillee maallaqa hin kafalan jechuudha. Mucaa Amaaraas ta'e intarvii gisee godhan maatiin isaa akka homaa hin qabne abbaatii donqoroon jedhaa ture jechuudha. Homaa hin danda'u kafaluu hin danda'u eessaa fidee kafalaa jechuu danda'a. Ka abbaa kanallee argitanii jirtan miidiyaa irratti akkatti boo'u abbaan isaa eessaa fida maallaqa jedhe. Innaa hundi isaaniitu ilmaan miskiinnanii baadiyyaarraa dhufanii. Indum ani wanti natti fakkaatu an Amaaraa an Oromoo jechuurra isinis ilmaan Amaaraa qabdanii bakka namichi sanii akkas gochuu osoo hin ta'in dubbiin tun indum wal ta'anii nama azzabu Amaara Oromoo kan jenne ka daa'imman miskiinaa qabee azzabu kana wal ta'anii nama azzabu san achi balleessuu isinirra jiraa ture. Namichi Amaaraa sunis warri Amaarallee gaafatanii jennaan deebiin isaa ani maallaqa barbaada jedhee jira waan ta'eedhaaf Amaarrinis Oromoonis walii galtanii nama azzabu balleessuu turtan malee isinis itti dabaltanii nama qabdanii azzabu hin turre jechuudha. Hanga ammaa ka Oromoo qabe sun gadi dhiisaa hin jiru inni ka barbaadu maallaqaa jedhanii warra Amaaranis gizee dubbisan. Kanaaf waltaatanii nama Amaarri haala jiranis jechuudha. Namichi san amma dubbiin Amaara Oromoo osoo hin jedhin nama azzabu balleessuun dirqama malee ilmaan miskiinaa qabanii tumuu miti jechuudha. Fakkeenyaaf ati Amaara kiyya tumte jedhee tokkos fidee ilma Amaaraa tokko yoo qabe ilmaan miskiinaa miidhuudha. Homallee irraan argattan haga tumtanii ajjeestanii tumaan lubbuu walii baastanii gatuma taati. Kanaaf wal mari'attanii nama azzabu san ka Oromoo irraa ta'es ka Amaara irraa ta'es nama azzabu san achi balleessuu qabdan warri seera qabdan karaa seeraatti dhiyeessuu qabdan jechuudha. Karaa mootummaa biyya kanaas Suudii gaara keessa yoo ta'es furmaata fiduu qabdan malee ilmaan miskiinaa kun furmaata argachuu qaban. Dubbiin ati Amaaraa ta'e Oromoo jedhanii addaan wal qoqqoodoo osoo hin ta'in nama Oromoos ta'e Amaaras ta'e nama azzabu san seera jala oolchuu yookaan furmaata fiduu barbaachisa. Dalagannaadhanii makaraa meeqa arganii biyyaa ba'anii rakkoo karaa kanaa arganii eegas banillee ilmaan hiyyeessaa baadiyyaatti gaara jala ka gaala eeguu ka hoolota eeguu ka maziraa hojjetu achii qabanii akkanatti gizee azzabaman ka Amaaraa ta'e ka Oromoo ta'e ka miidhamaa jiru ilmaan hiyyeessati. Kanaaf of jijjiiruu dhufanii azaaba karaa dhufan arganii lammata azaaba ulee arganii rabbiin isaanii haa birmatu homaa hin jennu nama miidhus rabbiin inshaallah ni danda'a. Lubbuun rabbii harka jirti. Rabbiin akka isaan nama azzabanitti hin danda'a. Isaan haa azzabu homaan jedhamu wanni jedhamu hin jiru. Kanaaf namni hunduu miira keessa galee jira jechuudha. Warra sooshaal miidiyaa kana ilaalu ka Amaarallee ka Oromollee ka Amaarallee xilaachaa wayii namaa qaba jechuudha. Intalli takka ati biyya kaminaan jette bakka hojiititti an Oromoo jennaan fuula guurte namni nama deeggaruun dhabamu jechuu barbaadeeti. Amma katamaa keessas ta'e namni
dhiigni kun gaarii miti beeytanii namni lubbuun namaa fi dhiigni kun gaarii miti maaliif jibbiinsa walitti uuma jechuudha. Namni akka waliin hin jiraanne jibbiinsa walitti uuma. Hojiin wanti deemamaa jiru kun waan gaarii miti. Hedduu biyya namaa keessatti Amaaraa Oromoo jedhee namni bakka argetti wal loluu danda'a. Garuu biyya kana keessa ka jiraatu namni dalagataa ka jiraatu Amaaraa Oromoo ta'ee wal gargaaree hojjeta. Garuu gaafa wanni akkanaa uumamu namni walirratti duuluu danda'a akka dhuunfaatetti jechuudha. Kanaaf wanti akkanaa kun dhaabatuu qaba. Dabalataan immoo makiinama argitan yaabbattanii hin deemina, taaksima argitanii hin deemina. Maaliif Oromoo ta'uu si beekee jennaan ka Amaaraallee akkuma ka Oromoo godhe ka Amaaras godhuu danda'a jechuu. Namuu haga danda'een shoora taphatuu hin dhiisu. Wanni akkana ta'amaa turellee ammas ta'amuu dhabuun shakkiidha. Ni ta'ama jechuudha ammallee. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedhaa obboleewwan kiyya. Rabbiin waan akkanaa nurraa qabu biyya namaa keessatti akkatti wal azzabuun hin barbaachisu. An Oromoo Amaara jennee biyya tokko dhufne hiyyummaa irratti ka biyyaa baaneef dalagachuudhaa fi garuu jibbiinsa akkanaa uumuun hin ta'uu ture. Warri waan akkanaa facaastan of qusadhaa, gaarii miti. Nama azzabuun Amaaraa Oromoo dhiisatii Islaama ta'ee namni kiristaana wal azzabuun gaarii miti. Immoo Amaaraallee ta'an Musliimaa nama Musliimaa akkatti azzabuun gaarii miti. Akka yaada kiyyaatitti, akka ilaalcha kiyyaatitti wanni kun dhaabbachuu qaba. Nama azzabu Oromoo irraa ta'e, Amaara irraa ta'e seera jala oolchuu qabdan malee bakka lamatti qoodamtanii nama kaan deeggaruu, Oromoon Oromoo deeggaruu, Amaarri Amaara deeggaruu gaarii miti. Wanti kun lubbuu namaati. Lubbuu namaatiin taphatuun gaarii miti. Ka miidhamu ilmaan hiyyeessatii teettanii harka dha'uun, teettanii fooloo gochuun, taaptab gochuun gaarii miti. Wanti itti qoosamaa jiru kun lubbuu namaati. Kun yaada kiyya, namu yaada addaa qaba. Ani garuu akka yaada kiyyaatitti lubbuu namaatiin ani Oromoo, ani Amaara jedhee hin deeggaru. Kun yaada kooti jechuudha. Namuu yaada garaagaraa qaba. Akka yaada kiyyaatitti dubbiin tun namu wal ta'uu qaba malee ani Oromoo, ani Amaara bakka itti jedhanii miti. Lubbuu namaatiin qoosuun akkuma lubbuu si biratti qaaliidha. Isaafis lubbuun isaa qaaliidha. Lubbuun namaa immoo qaaliidha. Kanaafuu lubbuu namaatiin lubbuu namatti taphatuun gaarii miti. Dubbiin tun wal ta'uu fi kara Oromootiinis kara Amaaraatiinis tattaafatanii seera jala oolchuu. Nama waan kana dalagu seera jala oolchuu qabama malee ani Oromoo deeggaru, Amaara deeggaru lamaanuu keessa hin jiru jechuudha. Kara kamiiniyyuu kara seeratti dhiyaatanii wanni kun furmaata argachuu qaba jedha kun yaada kiyya. Wanna dhaggeeffattanis hedduu galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabadhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu.